Maal si deebis? Yaa obboleessanii viidiyoon waraabani dhiis. Hin beektanitti baay'ee hin beeka fikirii. Hin beeka. Eenyu abbaa isaati? Gaboo. Ajaa'iba gabaa qaba. Waan siyaasa kana malee waa'ee Oromoo malee waan biraa hin beektu jira. Waa'een hin beekne hin qabu bara. Ayi. Boksiidhaan dallayne jechuudha. Maaliif jireenya akka isinitti hin taphanne jireenyatti kooflaa itti bashannanaa jireenyuma addunyaa kanaatu akkana. Jireenyi kanatti kooflaa waan qaalii tokko akkanatti qabdanii hin deddeebinaani. Daabas ta'u yoo daaba mormaatis firraa qabaatan jechuudha akka kutaa gad darbaa. Muudiitti qabadhaa daawuma isin deem daawwa mormaa kana uffatanii amma yoo daabaa badee barjaan dachiibsamii tan warra garagalchuu jira. Daabaan qabaduun eegina isin firraa baasaatii darba. Kan mormaatis baxasii darbi. Jireenyatti muudii qabadhu. Kun jechuun muudii qabatudha. Osoo hin yoo TV cabsuu barbaaddes boksiidhaan cabsi. Yoo TV yoo firiija garagalchuu barbaaddes laal boksiidhaan dhahaa caccabsa. Naa isin jireenya kanatti fataaja. Itti hooflaa jireenyuma kanatti muudii qabadhaa warri biyya arabaa jirtan keessaafu. Warri biyya arabaa yallaa fi yassii fi na'amii mataa isin dhukkubsaa jirtu akka kiyyatti jireenyatti fataaja. Wallahi isuma dhugaa jireenyatti hin gaddina. Qabaatanis harkattanis zana fata shaa jiraadha. Maal abbaa isa mana abbaatu. Yoom naa dabartii jettee yaadiin dabaruu baattu zabbaxi waan harkaa qabdu. Qarshuma harkaa qabdu bashak godhi qabu rabbii jira yeene. Wallahi laasi. Bashak jiraadha jireenyaan ka umrii hanqa isinii kan namti tanatti fataa zana jala jiraadha. Osuma yaaddanii aarriin asiin mataan asiin isin baate. Ifi wajjeestanii ifi maaf coggaarraa fi kaansarii maal waa hedduu lakkaa'amti. Namni amma fataa jiru namni sammuun isaa rahaa ni hundi kubsatu. Isin galee. Gista akkas waa'ee siyaasaa qofa osoo hin ta'in waa'ee jireenya hawaasaa keessa jirus haasa'uun bareedaadha. Nuti barni beena nam tokko maakiin bar ayii yooniin fuudhee amma siyaasuma haasa'eetu warra jiru jira amma waanuma siyaasaa kana malee waa'ee Oromoo malee waan biraa hin beektu jira. Waa'een hin beekne hin qabu bar. Ayii isuma dhugaa dubbachuudha. Waan hunda xiinxallee ilaalla jechuudha. Qaajaa deema. Wannummaan suuta lafa maxxantanii deemtaniif hin jiru. Qaa godhaa deeman addunyaa kanarraa hanga jirtan. Waan laal obboleeyyan keenya manatsirii guddaa kana kaayyadhaati. Laal 500 jaha deema eenyu abbaa isaatii fi akkana taatan akkana ta'in agsee hunda akkana gadhiisaa deema waan qabdan. Akkana ta'uun bareedaa miti. Waan qabdan fash godha. Jireenya akkasii jijjiirama. Namni jijjiirama fidu anamma waan akkanaa hunnaan ta'u qusadhu ni jijjiiramta maal qusadhu osuma qusattu booruuf arraaf osoo eettanii arraa amma eettanuu kana buluu qiyyaa'uu hin beeku yooniin haanii daammaan gash godhe facaasee jiraadhan akkoo isuma dhugaa dubbachuudhaaf kun amma zadeedhaan dhageessan gorsa kiyya fudhadha maal yoo qabi. Bataam baay'ee sitti bareedeera. Okay duraan sitti bareedeen beeku jechuu barbaadditi amma. Miti ijji koo har'a baname jechuu kooti. Ashmurii boolee ta'uuti. Ashmurii booleeti amma kun. Maakii boyfriendii qabdaa? Ati gisee meeqa sitti minan gaafatiin waan akkanas hin jenne? No baruun qaba kaa. Akkas bareedda taanaan baruun qaba. Boyfriendii qabda moo hin qabdu? Hin qabu. Anis hin qabu. Gaboo. Ajaa'iba gabaa qaba. Duwwaa samboodoo. Samboodoo. Akkuma ta'u goggoona ka. Mee geemii qabaddaa matu bidhiisiti hoo hudi qabatu. Hayi maa gaaffattare? Ani sheemii na qabaa waan akkana. Yaanu sheemii na qabu jira qabaddulee geema taphannaa. Anis singiliidha. Alla geemii qaba. Geemiin ergitu. Ergee bar lakkaa'eera. Wallahi kan badit jajaa jira. Ini gudi sani miti bar wallahi lazim ka inna ga adina na kanye sike di bar rifadi bar inna rifacho ya game ura garre
Warri filaaworii qabdan filaaworii naa kennaas. Raachuu bishaantu macheesseedhaan yaadda. Ergeetiin jira. Maakii akka malee na goote wallaahi dha. Aannan booyaa beekte gisee kooflu. Ilmaan guutuun booye. Maakii. Ara isi. Fatana wallaahi laazim nan qaanfadhaan qaanyeeti nama deemi ergiteenna ergee jira lakkaa jira naan jee. Way maakii miira keessa seente jedhaati. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Maakii. Maakii. Yaa obboleessa keenya dhiisi nan qaanyeesti ammoo qaanyee du'e hangeema wallaahi nagarree oromoo. Way Allah yaa rabbi kiyya. Kemana jenna yaa zagarree. Kanan si jedhu Maakii. 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 Arana dhiisi takka akkana ta'een beeku laa ilaaha illallah waan salphadhaan. Hai. Wanni fixatinaan gaggamee akkuma silaa useen arge. Akkanuma jeen geemii ergi gaajan geemii ergeen jira. Abuna dhisi. Maakii. Naadhiisi qaanyeesti ati na salphisteeti. Way. Ani aktiivistii Oromoo ani shuguxii Oromoo akkana goote. Maa akkas bareeddaa. Abuna dhiisi gurbaa. Boonaa dhaqo. Laa ilaaha illallah takka akkana ta'een beeku wallaahi jiru kiyyallaa hawla walaa qabu. Hanqaanyaa akka malee. Maa akkas bareeddaati qaba. Akka malee kasaaraa guddoo keessanii beeku. Laa ilaaha illallah mun darsu. Nuti akka qabsoo dhiisnuufi akka qabsoo dhiisne hubatee adanna qaawulluuf akkas bareedda. Dhiisi na salphadhee. Laa hawla wayin quba qabaa baraani gee lakkaa jiran angitti. Yaaboo ani wallaahi miira kee laa ilaaha illallah. Dhiisi nyaan. Wallahi yowi nagal cikde. La hawla wala quwwata. Wala. Yes. Mal. Hey Maakii. Mal. Qixaatii. Yoo moot. Indee kunoo. Eddaanuu qaallichi sirriin jiru. Laa immoo eddaanis immoo natti immoo itne. Miti anaan bishu lammato. Haa? Andi shuu lammato. Aara bafattara immoo enne kuma takka ni hunseenneti. Maal taatee Maakii har'a dhugdeettamoo? Haraa uzubilaa mishxarra jimbuwaani maani dhugu. Haa waan akkana hin fedhu. Haraa maleeka. Eshi lamaaniyyaan ka'ee qaxxaan. Namoonni bar yoom namoota qaxxaamu? Maali Maakii kaaniifuu ande shaanoo shi qoy hubatii kenna danna kan tasasaate atisu eddeen gaddaatii jecha keessa na ilaalteedha san dagadde. Aboos mi'aan qaanfadheetin akkas ta'e jahees ilaaleeti miti way. Miti jecha keessa na ilaalaa testeen sobi. Ani ishee minna qabee maleeyyuu. Qoy amma ni ilaallagaa. Taaptaap godha. Ka'ee kaa'adha. Eessattiin kaa'i moonee? Maakii. Himoone laa ilaaha wala wala. Amma asirratti eegi yoo moote. Esh amma yoonaa maaliif singilii taate? Maaliif singilaanaa barbaadere? Naatu barbaade. Singilii ta'u? Ni nama nama jaalattuu hin arganne moo akkam? Innaan ilaala nam jechuun anumaatiin barbaadi. Nama baay'ee ani hin beektaniti baay'een beeka fikirii. Hin beeka. Guutaa. Eenyu sitti hime? Maal? Jammaanti. Akka fikirii beektu moo? Tumaa haasawree TikTok irratti. Maakii qashtii keenya. Kun maalidha? Birciqoo. Keessa. Bishaan. Araqeedha. Ani hin beeku gaayyee.
Edda yoomiin dhuguu jammare. Maaltiin beeka? Eddan si arge. Taaf godhaa. Boo'ii keessa kufa yaala. Maaliifan dhuga? Maalittiin beekan? Jaalala keetiin. Jaalala keetiin. Jalan. Hiriyoonni kee maal jedhu? Tiriidantii Oromoo jee maqaa isaa moggaase. Raacheen durbaa ishee buskuutii fakkaatti ture. Edda araqee jammartee daafii keetiin kana fakkaatti. Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee isa si dhiisee bashitaatu xaragee. Maaliif yaada qaba? Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee isa si dhiisee bashitaatu xaragee. Isaan tikikki. Isin tikikki. Raachuun taaptaap jechuu dhiisee maakii osoo jedhu maakiin isaa dabdeedha. Dhageessu kuchi hotta'e xullub jaa. Sirbuu? Kuchi. Siifan sirba garuu. Akkuma si tole mana keessa uutaadha. Ay utaalaa miti isintiin kuchi hotta'een sirba jaalalaati. Girgirii dhiise. Dhibee keessa kun itti baafadha iyyuu. Baga sanaa dabde. Jamalti. Zakiko mangisti dabili rattu to ta'e kum lama galle ture mangisti fonaadha ko Jammari amma guys bas Jabir na yommoe qixaatiin ko na janiin ishee jedha. That will be interesting guys. Namosisa yommoe qixaatiin ko na janidha baay'ee. Moo qabna guys. Na jantu tarashi. Guys moo qabna. Intaane Kristinaan badhaasaa irra deebi'aa kaasadhe namichi. Bakka adabuun nageetti. Kokolfaa haasa'i. Maaliif akka ta'een beeku? Wanti ta'e natti dhaga'ama. Kottu na biratti. Kokolfii akkasumatti. Maaliif akka ta'een beeku? Wanti ta'e natti dhaga'ama. Waanan ta'een beeku natti dhaga'ama. Qixaatii lama dhamoo maali dhamaatu? Beekuudhaati. Sirbite. Ukatidha. Nugeeko mangisti welcome. Bombolino tokko naa kennaa taas. Nugeeko mangisti welcome. Bombolino tokko naa kennaa. Kun maaliidha? Birciqoo. Maatiin bara yooni fuudhaa waan hin beekne qabu. Boyfriendii qabda moo hin qabu? Hin qabu. Maali waan akkana? Abitto meraadil jageena soota kuchi hota waan namni hin beekne duraan nuun. Yaa balisa hin dhiisin qaanyiis ta'e amma qaanyii du'e. Angee ma wallahi nagarree oramoo. Kun jechuun muudii qabatu. Gaboo. Ajaa'iba qabaa qaba. Yooni fuudhee amma waan siyaasa kana malee waa'ee Oromoo malee waan biraa hin beektu jedha. Waan hin beekne hin qabu. Boksiidhaan dallayne jechuun jireenya akka isinitti hin taphanne jireenyatti kooflaa itti bashannanaa jireenyuma addunyaa kanaatu akkana. Jireenyi kanatti kooflaa waan qaalii tokko akkanatti qabdanii deddeebinaani. Daabas ta'u yoo daaba mormaatis firraa qabaatan jechuun akka kutaa gad darba. Muudiitti qabadhaa daawuma isin daaba mormaa kana uffatanii amma yoo daabaa badee barjaan dachiibsan. Daabaan qabaduun hin eegina isin firraa baasati darba. Kan mormaatis baxasii darbi. Jireenyatti muudii qabadhu. Kun jechuun muudii qabatudha. Osoo hin galle. Yoo TV cabsuu barbaaddes boksiidhaan cabsi. Yoo TV yoo firiija garagalchuu barbaaddes laal boksiidhaan dhahaa caccabsa. Naa isiniin jireenya kanatti fataaja. Itti hooflaa jireenyuma kanatti muudii qabadhaa warri biyya arabaa jirtan keessaafu.